الشمال كفوني أكم جرتني كبجمتوتا في جالتمتوتا شاينا لا يانتو سلا جرجرت ترجمتن نجان كوبا كجرتن سنادا كبسنين جتشون جالتا بقى جراتني بقى إجمتني يونا إجداني إجاكا كومنتي كيسن بايد بسيطنا كي واي منا قويا كليسا فيديو قال لك سيكوباتي جولين باين كيسن نفتني تو نجافتني فتن ديبي ساق بدي رفيتو جرا مننين باي نجافتن جرتو فيديو كان وريت إمامتن لا سنين جتشون جالدا سبب بنساء إمامتني كومنتي بري توان تيب أنا ليت إمامتنا ديبي كيسن سنين كبدي تروح سنين جتشون جالدا فيديو كان لايك شير كوتشون دقتنا وروني channel ayyanto sallati farawata tanugara subscribe goda mati kenya tasirin jechun jalat ega kaani oboletin keessa wantoota biyya keessa jiru haga dandama ta'een isini fanda barsato jira isin ka video kana subscribe godanitu hordofu qofatu sinirraa eegama sinin jechun jaladda guyyaa kaleessa waa'ee mana Awaash gubbaarratti dubbadhee ture irratti dhugaa dubbachuuf taankiin sinin jedha ijoolleen jecha gabaabduudhaan osoo rikaardinatti hin baay'isin warri barbaadan ni barbaadnatani warri mooyyuu yeroo biraanu barbaadda ammatti erga muddama ta'e qarshiin qabnu jettan baqa kanaadha jechuudha nuti nama barateedha dhaloota akkanumaan dubbii gottatu hin barbaachisu nuti dhaloota qubeetti wanni beekuu qabnu jiraan tan dubbii short answer jetti jar yeroo ofiitti fayyadamtee ta'e jechuudha yeroo keenyatti fayyadamne bitanu ni bitanna bitanu baan rikaardii walitti deddeebisnee yeroo warraa fixuun hin barbaachisu dhugaa kaleessa natti dhagaamee kan dubbadhe jechuudha baay'ee kabajamaa sinin jechuun jaalladha dhugaa dubbachuuf ijoolleen koomentiidhaan illee waa baay'ee naan jettanii jirtanii dhugaa taankiin sinin jedha namni nama kabaju ofiif kabajama namni namaaf waan gaarii yaada ofiif waan gaarii yaadama dhugaa ani haga naa danda'ame nama kamiyyuu mufachiisuu hin barbaadu nama kamuu waan hin taane irratti hojjechuu hin barbaadu haga naa danda'ame namaadha namni dogongora mataasaa qabaachuu ni danda'a garuu haga naa danda'ame namaaf baay'een of eeggannoo godha kanaafiyyuu kabajaa naa qabdan hedduu tokko galatomaa sinin jechuun jaalladha qaxalee ijoollee Oromoo dhugaan sinin jira baay'een sinin boone guyyaa kaleessa hatta rikaardii keessan ganama kanallee dhaggeeffachaa tan ture buna daffisaa jechuudha hoggaan dhaggeeffadhullee baay'ee rikaardii nama buusu daqiiqaa muraasa ni bitanna qarshii garuu ammaaf nuun geenye warroonni immoo torbee tokkoon booda nan galaa na eegaa jettanillee ni jirtu carraa biraa hin qabdu homaa miti ammaaf manichi inni namni nan bitadha jedhe ni jira guyyuma kaleessaa keessa jechuudha tarii ni bitata hin bitatu waluma cinaa qabudha jechuudha qarshiin tokko ol ka'ee tokko ol ka'u jiru isa lammata mooyyuu warroonni Adaamaa keessatti mana nu barbaade jettanii tuyyuu jira jechuudha mana kaartaa pilaanii qabu jettanii to dubbatan jiru ji'a sadiin dura viidiyoo jedheetan ture egaa ka viidiyoo san asuma keessatti ni argattu qarshii meeqan akka jiru jechuudha manni kwaalitii kan ta'e ijaaramee tuma galuu qofaadha baay'isawee Adaamaa keessatti manni kan gurguramaa ta'u jiru isa sanka isin shamarran keenyan wal madaala kan jedhudha amma jechuudha wanti qabxii guddaan humna akka hojjedhee tan arge waan ta'e achi taa'ee hojjedhee tan arge waan ta'e nuti qarshiin nuti ji'aan maatii keenya gargaaraa ofii keenya wantoota adda addaa baasaa qarshii kanaan binnu qabna kan jedhurraa kan ka'eefan yeroo baay'ee humna keenyaa ol taanee sammuu keenya dhukkubsuu hin qabnu warra biyya keessa jiras baajata keenya alatti deemaa nu laalaa jennee maatii keenya siphisuu qabna. Ana akka gorsa tokkooti egaa ka ogummaan kiyyallee gorsuudha haga danda'amini kanaafan kana dubbadha akka obsaan viidiyoo kana warri dhaggeeffatan itti fayyadamu warri mooyyuu obsaan qabnu homaa tokko rakkoon hin jiru galatoomati beenaan sinin jechuun jaaladha. Kanaafuyyuu bilis qarshii haga kan ga'u qabaachuu baattan maatii keessan qorraan oo'an dhamaasuu hin qabdan isin jechuun jaalladha Adaamaa keessatti manni kaartaa pilaanii qabu baay'ee guddiidha. Egaa mana miliyoona 6 hojjedhee jira tanaan dura ji'a 3 dura asmarran isin teechisa suuraa mana sanii kan miliyoona 4tu jira jechuudha. Kan miliyoona 3 fi walakkaa fa'atu jira. Miliyoona 3 walakkaadha shamarri takka biyya Arabaa hojjettee kan ijoollee hin qabne obboleessa barsiisaa haala dadhabduu gargaaraa obboleettii ishii gargaaraa birrii kana baankii keessaa qabdi jechuun aayidoon ani akka kootitti nan beeka waan ta'eef namni kamuu jireenya isaa keessa namatu jira shamarri biyya Arabaa jirtu jireenya ishii keessa xiqqaatu nama lamatu jira tokko maatidha lama ijoolleedha jechuudha kan obboleewwan illee egaa ka dirqama obboleewwan illee kan qabu ni jira garuu namni lamaan kun shamara keessaa hin dhabamu kan ijoollee ofii yookaan maatii ofii kanaadha. Kanaafuyyuu kana gargaara
biyya keessatti kaayigaa keessattuu gaafa gargaarsaa kaane ofiifan waa godhadhaan aanaa waa godhiitu baay'ata biyya keessatti jechuudha amma yeroo kana akkatti gargaaraa haga miliyoona kana qabaatanii too bittan jechuun baay'ee ulfaataa maatillee dhamaasuu ta'a isinillee immoo sammuu keessan isin dhukkubuu ta'a jechuudha malee manni ni jira jechuudha manni ni gurguramaa warroonni seeraan mana ijaaranii gibiratti gabbaraa seeraan mana ijaaranii gurguran guutaniira warri maandisiiwwan jedhaman jechuudha. Kanaafuyyuu viidiyoo kanarratti anaan dura ijoollee yeroo baay'ee mana adaamaa keessa nan viidiyoo irratti hojjedheetan ture asumarra isin teechisa suuraa isaa baay'ee baay'ee manneen miliyoona 6 mana baankii itti banamuu kan danda'u faarmaasii gurguddaa kan itti hojjetamuu danda'u karaan asfaaltiin kan bira bahuudha jechuudha mana jireenya qofa osoo hin ta'in mana hojiidhaa ta'uudha. Kana kan warroonni akkanaa kun warroota biyyoota guddatan nama lama faa ta'anii walitti hojjechuu warroota danda'an malee ati shamarreen biyya arabaa hojjettu kana bitachuu irratti adoon waan hin beekan maaliif nan beeka kan mana gandaatitti kan dhufu qarshii keetiin ala doolcheen tokko irratti dabalamee toon dhufu kanaaf isiniin jechuun jaaladha. Inni dandeenya soggaa itti manni ni jira isiniin jechuufan garuu mooyyuu kun humna keessanii ol waan ta'uuf akka humna keessaniitiin daldala abbootaa daldala yeroo baay'ee humna keenya ni beekna qabeenya keenya ni beekna kan nu madaalu wajjin odoo deemne gaariidha jechuuf malee warri humna qabdanii kanan ani beeku mana miliyoona 6 miliyoona 4 miliyoona 3 walakkaa ni jiraman warri kaarta pilaanii adaamaa keessatti qabu arma deemtanii qarshii keessan deemtanii walii farramtanii kaarta pilaanii keessan harkatti qabatanii kan galtan jechuudha. Kana garuu danda'ama isin dandeessu kan jedhu irraa kan ka'eefan maa wal dadhabsiistu maatii keessan maa dadhabsiistu ofiifis tariitti ati akka laayifii tokkotti illee ilaaluu dandeessa gaafa gatii kana baruuf jettee too namarratti riikaardii qabdu garuu namni biyya keessa jiru anaanuu dabalatee jireenya mataa kiyyaa tan qaba riikaardii namaa yeroo dhaggeeffadhu wanti na jalaa hafu baay'eetu jira si deebisuuf wanti na jalaa hir'atu baay'eetu jira sababbiin isaa eenyumtu hawaasa wajjiniin warra du'aa deemtaa cidha deemtaa sagantaa adda addaa deemtaa jireenyi mataa keetti sin teechisu ni hojjetta olii gaffiigdaa kanatu jira biyya keessa garuu ati isheen biyya arabaa jirtu akkuma feellee ta'u biyaansi galgala kutaa kee keessatti nasaannatti qabde galgala mana kee keessatti faamilii kee wajjiniin yeroo dabarsita jechuudha bilbila kee irratti miti kan yeroo dabarsitu nyaata hojjettaa nama kee nyaata nyaachistaa kan rafuu raffistaa gatii baay'eetu jira biyya keessatti dhugaa nu hin beeknan yoom yeroon keenya ga'ee kutaa keenya gallaa jenna giddaajii keenya fixneetoo yoom galla nama arabaa keessatti garuu mana itti hoggaa galte biyya kee keessatti manni kee itti gaafatamummaa baay'ee qaba kanaafuyyuu waan humna keessanii ol hoggaa ta'ee namatti tekstii gootaniitoo nama biyya keessaa irratti rakkisuurraa yoo humna kee ta'e weel hojiidha homaa rakkoon hin jiru maatis sunis immoo sissi fayyada waan ta'eef gaafattee dubbisuu hin dandeessa garuu humna keetiin oli namarratti osoo baay'ee fe'uu baattanii kan jedhu akka gorsaa tokkotti kan dubbadha egaa ka jecha koo keessatti hondoo gongora qabaadhe soorii tariitii namni humna keenya beekti qabaachuu dandeenya jechuu dandeessan warroon hoggaa 20 teessan warroon hoggaa 15 teessan jiraachuu dandeessan ani isiniifi miti warri dubbachaa jiru ijoolleen dhiyoo deemtee asitti dadhabanii dafeetan ijoollee kootitti hojjedheetoo gala jedhanii garuu immoo hawwii manaa qabanii kan dubbachaa jira warri humna qabdan immoo soorii ijaaf qalbii keessa irraa na hambisa ni bitan na ho'ettan homaa tokko rakkoon hin jiru manni ni jira kaarta pilaanii kan qabu warroonni immooyyuu humna hin qabne akkuma humna keessanitti kara naannoo humna qabuutti siqxanii bitachuu ni dandeessu akkasuma warri nama barbaadan bilbilli kiyya miidiyaa irra jira sooshaal miidiyaa irra na dubbisuu ni dandeessu isiniin jechuun jaaladhaa haga danda'ameen isiniifan deebisa kana fakkaata waa'ee manaa manicha asuma irratti argitanii egaa ka dubbadheera miliyoona 6 miliyoona 4 miliyoona 3 fi walakkaadha kanaadha jechuudha kaarta pilaanii iddoo mijataa ta'etti kan argachuu dandeessan adaamaa keessatti. Warroonni magaalaa biraa na gaafattanii dhugaa dubbachuuf magaalaa Asallaa keessatti isin gaafachuu nan danda'a ni kaa biyyi koo Asallaa lejaa ta'e kuyyuu naannoo biraatti irratti haga amma information hin qabu kana waan jedhu ani dallaala lafaati yookaan dallaala manaati nama gaafadheetan isiniif hima maaliif itti fayyadamuu qabdan jedhee tanan isin jechuun jaaladha haala kanaan na hubachuu dandeessan malee ani nama jireenya mataa kootii jiraadhudha jechuudha malee dallaalaa miti isin jechuun jaaladha baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja turtiin afaan gootaniif guddaa tokko galatoomaa bakka jirtanitti nagaa naataa rabbii yaada muraasa keessan isiniif haa guutu warroonni hawwii baay'ee qabdan hawwii keessan rabbi isin haa guutu dagaa fedhiin ilma namaa
نقوتو يرو كميو humna keessanii ofitti yaaduu hin qabdanii haguma dandeessan ni jiraatama dhugaa ni jiraatama bara akkuma maanuma fee keessattuu nan jiraadha itti of amansiisan ni jiraata kanaafuu biyyuma kamittuu nan jiraadha jennaan ni jiraata inni guddaan maaliif garbummaa keessaa bahuun waa tokkodha haga hoomii mana gandaa keessatti saakilojii mataa keetii dhabaa jireenya namaa jiraachaa hoomii jiraachaa garuu waan qabdu san guduuffattee biyya kee keessatti ishee xiqqishuudhanii socho'uudhaaf yaala sammuu bal'isaa ijoollee keenya dirqama magaalaa gurguddoo qofa filachuudhaaf hin deemina maaliif kana waan jedhu maa daama dhuftan maa sallaa dhuftan isin jechuu kooti fi miti gaafa waadhamnu gaafa birriin keenya xiqqaa ta'u mataa keenya nu dhukkuba maalan godha magaalaa kanaa jiraachuun barbaada ani garuu qarshii kanaan qabu kiraan danda'u bittaan danda'u jettanii mataa keessa nu dhukkubsirra bakka kamiyyuu haga guyyaan darbutti ni jiraatama gaafa hojjette bar inumatti hin jijjiiramta sin jechuun jaaladhaa inni kan nama milkeessu rabbii tokkichaadha akka amantii keessaniitti kan qabdanitti irratti rabbii keessan kan addaa'e isiniin jechuun jaaladhaa bye bye